kenneefi ani simeetiin jira soora nama qubsu eelee irratti beekaniin je maaliifi waan isaan dalaganiif waan itti jiran ergaan dhuferraa waan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo dhufnee jirra. Walumaanuu gaa salaamtaan teenya ta'onni irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaamurtee isin harka qabdu isiniin jecha akkasii gaa kunoo numaaf miidiyaaleen as jira. Arafeedhaan illee wal lolanii wal fixanii viidiyoo isaatirratti dirgiin wal godhanii bareedaadha. Maaliifi Oromoon akka jette soora nama qubsu eelee irratti beekanii jette. Akkasii maaliifi namni kun hunduu maal jedhanii waanuma fallaanni sii fuudhesanii qooda keenyaataa jechuudha. Namni hundi akka tokko haa ta'u jechuun dogoggora uumaa kana keessatti haati takkaahu yeroo dhala deessu jechuudha. Hunda gosa takkan deessu tokko dabeessaa deessii gootaas deessii lugnaa waa hunda akkasumatti garaan haadha buburre jedhanii haadhuma takka garaa haadha tokko keessaa waan akkanaatu bahaa jechuudha. Dhugaadha nu dhalateenya takkana godhattu tana arkuu mannaa silaa waan biroo jechuulleen abaarsa hedduu nama ajaa'ibsiisa nama gaddisiisa. Inshaallah isni rabbiitiin hundumaahu rabbiin ni xumura. Ani waan takkaan jechuu barbaadee wantiin as taa'uu fi arafeeni dhuguma yeroo walitti dhufnu sanitti jechuun fakkeenyaaf haala ta'e sanirratti miidhamaadhaan seeyanu mataan kiyya nama miidhaa dabeessa waa hunda dhinee akkana deemu kanan seenee jechuudha. Amma garuu dullachi waan keessa jiru garaasaa keessa jiru qufa'aa jaan waan keessa isaa jiru baafachaa jira. Haalli nuti edaan keessa jirru kun inuma rakkoo isaa tabaadhannee deemnu tuni namticha inuu utuu mul'achaa hin jirtu. Yaadni isaatiif fayyaa isaa bakka jirtu hin beeku. Kanaaf wanti inni ja'aa jirus ani wanni natti dhagahame dhugaadha. Duraanumaa waan na dhagahameen qaba. Maaliifi dhugaadha yoo bar itti gaafatamaan fakkeenyaaf namni tokko gaafa if gahee of jaara dura. Of gahee of jaara. Erga jaaramee bultii isaa horee itti gaafatamummaa bultii isaa mana isaatu qaba. Waa hundaan danda'uu qaba isa jalqabaati jechuudha. Yoo akkuma garsee hawwii fi fedhaa fi karaa kanatti walitti dhufnee akka feene wal goona ta'e inni san rakkoo gurguddoo akka amma keessa seennee kana nu godha. Ani duraanumaa waan na dhagahameen qaba. Ta'ammaa tana inshaallah wanni galata rabbii galchuu tokko fayyaa ta'e harkachuudha. Qulqullu. Ati immoo amma boodaas tasgabbii akkana harkattu qofaan si gorsa. Waa hunda of dura qaqqabdee akka waan biroo keessa hin seenne qofaan si hubachiifatu fedha. Fayyaa ta'e bakkatti naa deebi'uudhaaf alhamdulillah inja. Asumaan aanillee rabbi nagaan nu haa baasu gartee bakka jiru fayyaa isaatiif wal nu agarsiisu. Taas keessaatti jirru ta walitti hin jirru dubbiin dhibdee guddoo qabdi. Dhibdee guddoodha. Abbaa dhibdeen deeme egaa abbichinuu of garadeetii bakka silaa maal jedhani horma goobeef geetu qubbuyyoo boorataa jette Oromoon maaliif egaa gahee jiraa miti. Abbaaf garadee akkana xarraq jeetutu waan xarraq jeef beeka. Kana itti gaafa dhufne waa'ee isaa hunda maaliif oduurra eegaa harkaatu irra caalaa miti. Yeroo san agarraa inshaallah ani wanni rabbii kiyya guddaaf galata galchuu. Ta'amma inni natti haasa'u tana osoo hin taane niin beekani amala kana hawaasummaa kana keessa turree amaloota jiru. Fakkeenyaaf namtichi waanuma ofii badii fi yakkaa fi laaqee jiru akka namni laaqee itti dadhabina isaa laafina isaa hir'ina isaa namatti hirkisuu namni barbaadu baay'ee jira jechuudha. Kuni waan isarraan
maal na dhaadatan Ajaa'iba, namatti ajaa'iba, dhaadatanii ajaa'iba ani waan na dhaadatu bara rafeen takka illee hin qabu. maal barbaada dhiiroo. Anuu ittiin dhaadanne. Eebar atuu ittiin dhaadanne barakkeetti Oromoon kanamarra taa'u. Karra taa'an osoo nama dadhabne kanamarra taa'u nama dadhabaa jette. Rakkoon qabu ati barinni laal amma. Anaaf inni adda akka inni ilaaletti ammaaliif ati ifitti mana keetiin na fuutee na tajaajiltee na wal'aanaa jirta. Yaanni inni deemuun kun amma atis akka miira keessa seentee akkana jettu sirraan fedhu. Ani ati tasgabbooytu feerusaa dur tasgabbii qabdu tawaa hunda san ta'iin siin jee fayyaan ta'e eetitti deebi'uun kun alhamdulillah galata rabbii guddaa fi hin galcha waan biraa takkaame. Ammas cimtee dubartii jabduu ta'uudhaaf fakkeenyaaf wanta silaa si fakkaanne keessatti argamuu dhiisuu fi wanta si fakkaatu qofarratti hojjechuu tasgabbiidhaan jireenya kee keessatti deebitee namoota ifdhaa akkana akka harkan godhatan kanaa jecha bakka kennitee haala biroo keessa akka hin seenne taani abbichi yeroo buyyoo boorate gaawaan boorateef isaatu beeka. Isaan gaa walitti dhufna nuti aadiidha. Wanni nu rakkeewu tanaan dura kasilaa walitti dhufu. Telefoona ogguta akka telefoona cufatee kun yoo cufatuu baate lakkoofsi amma nuti bilbilaa jiru kun kasaati. Na jalaa hatanii fi kan inni haasaa tures kana. Kijibni isaa akkana jechuudha. Ummata sammuun isaanii akka nama nagaa hin qabne waan har'a nyaatanii yoo deebitee gaafatte waan bagaan jeje. Sabagaan jee dubbii shanyummaa bakka hin bu'u jedhu kun. Ati narraa fudhachuu diddee bar dubbisa. Narraa fudhachuu diddee. Ani bari haasa ummata kanaa harkaan fedhu. Sababni inni harkaan feeneefi ani simeetiin jira soora namaa ani hin beeku. Rakkoo fiduu malee takkuma keessaa bahu waan dadhabneef. Ani wanti rakkoo fidanii akka namni biroo rakkoo fidetti isaan haasawan waan baay'een. Bishaan kana akka inni dhugaa. Dubbiin uummata kanaa waa dubbii miti. Yaa salaam. Dubbiin uummata kanaa dubbii miti jechuudha. Waan isaan haasawan irraa hin quufee jira. Tashanyii isiin alaa ati jaarsoo akkas tahii akkana tahii hajuu. Bagaan jee maal fitte jaaba. Saba gamaal jaa haa baqaquuti. Bagamaal jaa nama ifiifuu fayyaan qabbartu ani inuma wanni na dhibe keessa yeroo hedduu ta duraan gowwoomtee heerumte inuu heerumteetu jirti. Tatana boodaan dhuftee immoo waan rakkoo qabdu takkanaa tanatti seentu mataan isiituu rakkoo kana hubachuu dhabuu dhalateenyaa tanaa hedduu na gaddisiisa. Kuni bagaan kana je'ee fi bagaan dhiisee dhiirummaa isaa ta'uu deessuun gaafa walitti dhufne san wal gaafanna rakkoon qabu. Tashanyii haasa'u shanyii inni bakka irraan hin bu'u. Nu dhalli Oromoodhaa of dandahoodha, qulqulluudha, qaaliidha, waliif jalqabarraa hanga ammaatti jechuudha. Haala gaa tahe fi waan nurra turee fi haalota deemu kanaa fi faffaca'uu keenyaa fi bakka hundatti argamuu fi uummata akkanaa laaqaan kun waan nu keessa jiraniif hanga ammaan tanaa jiraachuu hin danda'ini malee nu namoota bilisa jechuudha. Bilisa. Ammas wanti xaasaa nama gooti. Isinis xaasuma isin godhuudhaaf deemti malee jiruuf hin deemtu. Namni jiruuf deemu dura of jiraachisuu qaba. Namtichi osoo of jiraachisee jiruun isaatii fi bultiin isaatii fi wanti silaa wanni qabuu dila kana nama darkeessu namaas immoo rakkoo sinnayi. Rakkoo sanuu waliin hammilannaanii numaa fuudhee qaama badii godhuudha. Onoo deemti. Hin qaanfatu nama hin qaanfanneef namaa qaanfata jaanna. Oromooni nama hin qaanfanneef namaa qaanfata wanni jettuuf waan akkanaati. Nama qaaneessaa jechuudha. Akkatti dubbatanis akkatti callisanis waan uummata akkanaa kun hedduu nama dhibaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu isaatu abbichi gaa bakka haadhate akkatti gachiisu isaatu beeka. Waan tufee jiru kanaas akkatti arraabu isaa beeka. Inshaallah walitti nu hafidu bal'inaan yeroo walitti nu fiderraa egaa dhiirummaa isaatis haga gahee fi hanqatee laalla erga eegaa
akka dhalootattis waliin dhaabbachuu fi kun hundi hammeenyaa fi rakkoo dhalatti daba yaadu namatti fakkaattu taate egaa cubbuun hanyi kun awwaalamee jira cubbumaatu deemu jira san abbichuma jeetu beeka namuu waanuma facaafate murata jettee bini Oromoon inninis waan facaafate murata numaafillee waan facaafate murata amma booda ati fayyaa naa ta'ii wanti feerusaa fi arafee jaamu hin jiru numaafii fi arafee jaamu irratti deebina sababni kana ta'ee fi jalqabarraa hanga ammaan tana warri toora kanarraa nu daawwataa jirtaniis walumaan jirra jeetiin abdii qaba inshaallah nu waliin rakkachaa turtan daadarkaa hedduu keessa turtan dubbiin namoota dhibee qabu nama dhibdi kanaaf dhibdee nutti taate ammas namoonni kun akka nama fayyatti haasawaan jiranii isuma silaa fayyaa qabullee fayyaa dhoorkuu barbaadanii haaqiboo dhalaa wanni tun hin qabdu osoo haaqiboo dhalaa qabaate isii dhukkubdurattuu waan san hin baasu erga baase immoo dhibdee mudattee erga beeke telefoona cufatee dhokatee hisaaba biroo naasa'u dhufeen no waliin waan godhuu qabu godha isa kaan silaa waan balleesse akkatti dhumtuqa walumaan ilaalla jechuun nu qabatte yeroo san booda namtichi kana hunda akka fedhetti ani wanni inni barbaadu inuma isiin tunis lubbuudhaan haa kottu sanis akkuma fedhe waliin shubbiseetiin isii dabarsa ammas kara birootti tarkaanfadhee akkaan fedhetti qaasaa godhee waliin lallaaqeetuma maal nu bar dhalli keenyaaf leecalloo dhalli teenya ammas nuuf dahaba akkasitti ilaalla daa'imman hundaa olitti jechuu keessattuu shamarran keenya qaqqaalii biyyoota hunda keessatti shamarran rakkisuu fi dhibuu fi waan hin taane keessa galchuu hin fudhannu jechuu akkuma dhalattuu wal miidhaa dhalli teenya walirratti ooftu hin fudhannu gaariidhaa miti. Bakka deemnutti bar tuni amma dabeessa malee namni bultii deemu bultii horatee kamaatii qabu daba dhala keessa dalagaan deemu sababni maalii maatii tija keessaan baatii beeku tun waan aklii qabuumi maatii siitiif isaa haaqiboo qabdu dhala tanaaf jiruu tanaaf silaa haaqiboo qabde haadha mana isaatti yeroo isiin akkana turtetti deddeemee ganta keessa numaaftu akkana godhe jee waan taane keessa hin seenu nama akliin qabne nama maraataa nama fayyaa hin qabne jechuudha. Wanni isaa nama qaanfachiitti inshaallah anummaan tana tartiibaan ala miira keessa nagalchee na baasutti jira. Isni rabbiit inshaallah walumatti nu haa fidu dhalli teenya osoo nu lubbuun jirru asitti ta'isitti roorrisee isii dabarsee ta birootiin jiraachisa juu lafa tanarra hin jirtu. Numaaf isaa walit dabree qaceelu numa qaceelchina dadhabnan ammoo wal sirreessineetuma wal bira dabarra isinis kana quba qabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Walittu miira keessa dabreetiin kaasinitti dabree dhiifama naa godhaa yooniin dogoggora jiraadhallee na ufokkolchaadhaa asumaani na sirreessuullee dandeessan jechuu barbaadeeti tokkoo fi tokko naafi inni amma balballi keenya walitti banamtee jirti. Waan feerusaan juu danda'u takkallee hin qabu feerusaa miti michuyyumaa silaa iniin jaaladha jaartitii jee jalaa qabu sanuu ta inni xaasaa godhun jirtu inshaallah numaaf amma booda baruu qaba duraan hin barre maaliif gara laafummaa kiyya arkee jira akka dhalatti mararfannaaf ifitti qabee waan hunda niin godha jee waliin dhiibachuu fi rakkachuu arke san hunda bifa tuffitti jijjiiree haalan taane jechaa jira. Gaa walitti dhufnee kanaan quba qabaadhaan isiniin jaa yuun dogoggorallee dhiifama. Asis haasa dhedheeraa hedduu nutti naaseenayyee. Hambar dhiise. Akkas egaa hanga viidiyoo biraa qabannee olii deemnutti baay'ee isiniin jenna nagaan nuti.